mootummaa waaqaatiif yaada kee geeddarri. Maatis boqonnaa 4:17 yeroo sana jalqabee Yesuus mootummaa waaqaa waan dhiyaateef yaada garaa keessanii geeddaradhaa jedhee labsuutti ka'e. Mootummaa waaqayyootiif yeroo jiraatan yaada ofii haaressuutu nurra jiraata. Dirqama keenyadhas. Kiristaanummaa keessatti yeroo hundumaa haara'uutu jira, guutamuutu jira, qalbii geeddarachuutu jira. Ergaa Yihudaa 21 mootummaa waaqayyootti galuudhaaf jaala keessatti of eeguun akka nurra jiru nutti dubbata. Qalbii jijjiiranaan dirqamadhaan jiraannutti. Namni hin geeddaramne nama mootummaa waaqaatiif qophaa'aa miti yookaan qophaa'aa jiru miti. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 3:18 irratti nuyis ulfinaa gara ulfinaatti darbuudhaan fakkaattii isaa akka taanuuf akka gooftichaa isa hafuura sana biraa nuuf dhufetti diddiiramnaa jedha. Kana jechuun namoonni muraasni akka mi'a bareedinaatti yeroo fedhan ittiin bareeduu, kabajamuu, mul'achuu, ulfinaan argamuu, ayyaanaan guutamuu barbaadu. Guutamuu jechuun garuu biyya lafaa fi jireenya guyyuu guyyuu yeroo hundaamuuf ayyaana argachuudha. Hundumaa keenyaaf yeroo hundumaatti akka ittiin geeddaramnuuf yookaan akka ittiin jijjiiramnuuf ayyaanni nuuf kennameera. Ulfinaa gara ulfinaatti jechuun ayyaanichi kaleessas har'as booris iftaanis ji'a dhufus waggaa dhufus nu danda'uudhaaf nu geeddaruudhaaf humna qabaa jechuudha. Ayyaanicha yeroo hundumaa nan danda'aa jenna. Namni guddina dhaabee guddinatti deematu hin taane du'atti deema. Namni guddachuu dhiisee isteeppiin inni itti aanu du'uuf qophiirra jira jechuudha. Ayyaana waaqayyootiin jiraachuu yeroo dhiisnu ulfinaa gara ulfinaa osoo hin taane ulfinaa gara salphinaa, ulfinaa gara du'aatti, ulfinaa gara humna dhabuutti, ulfinaa gara mootummaa waaqayyoo keessaa ba'uutti deemna jechuudha. Nuun kan baay'ee nu ajjeese yookaan boodatti hafaan nu godhe hiyyummaa keenya qofaa miti. Ilaalcha keenya geeddaruu dadhabuudha. Apdeet of gochuu dadhabuu keenyadha. Of geeddaruu dadhabuu keenyadha. Hiyyummaa qofaa osoo hin taane ilaalcha dadhabaatiin jiraachuu keenyadha. Third world country keessa kan nu galche yookaan biyyoota warra duubatti hafoo jedhamanii waamaman keessa kan nu galche jechuudha. Nuti warri wangeela beekna jennus jijjiiramni keenya afaaniin malee hojii keenyaan miti. Wangeela kana akka odeeffannootti fudhanna malee akka nu jijjiirutti hin fudhannu. Wangeelli akka nuti informationii yookaan odeeffannoo qabaannu qofaa osoo hin taane humna waa hojjetu waan ta'eef, humna waa hojjetu waan of keessaa qabuuf dubbiin inni nuuf ergu, dubbii wangeela nuuf ergu jijjiirama waliin nuuf dhufa. Nu jijjiiruu danda'a jechuudha. Akkaataa dubbii keenya jijjiiruu danda'a, jireenya keenya jijjiiruu danda'a, laayif istaayilii keenya jijjiiruu danda'a. Akkaataa itti namni nu beeku caalaatti gara isaatti sheeppinu gochuu danda'a, nu geeddaruu danda'a jechuudha. Dubbiin Phexros dubbate namoota 3,000 amansiise yookaan jijjiire. Dubbiin Yesuus galaana irratti Phexrosiin kottu jedhe akka inni bishaan irra deemuu taasise humna itti godhee jechuudha. Kottu dubbiin jedhu woordii yookaan jecha otoo hin taane humnadha. Kottu jecha jedhu dhageetu Phexros bishaan irra ejjete. Bishaan lafa ta'e, bishaan immoo hin jabaate jechuudha. Bishaan akka lafaati ta'e jechuudha. Irra deemuutu danda'ama jechuudha. Kun dubbii wangeelli humna qabaa isa jedhamudha. Dhuguma immoo wangeelli humna qaba. Waa dubbii waa hojjetu of keessaa qaba. Dubbiin Phaawulos dubbatu qalbii Liidiyaa keessa gale sammuu ishee baneef. Kan nuti jijjiiramuu hin dandeenye qabbanoo yookaan bulluqa waan hin taaneefidha. Akka waldaa warra Laadooqiyaa mul'ata boqonnaa 3:15 hanga 19tti ati hojii bulluqaa yookaan diilallaa miti. Utuu waan tokko taatee siif wayya ture. Ati garuu bu'aadha. Gar tokkottiin gortu taanaan si tuufan jira ittiin jedha. Lakkoofsa 15:16. Akka nuti guddannuuf ayyaanatu nu barbaachisa. Ayyaanni Waaqayyoo akka hin baay'anneef gufuun tokko cubbuudha. Akkuma Roomaa boqonnaa 6:1 dubbatu cubbuun balaafamaadha. Cubbuun akka nuti ayyaanatti hin guddanne nu godha. Cubbuun ija jabina keessa jirra taanaan waan jirru fakkaanna garuu du'oo keenyatu jiraata. Bara keenyas ija jabinarraan kan ka'e tajaajiltoonni baay'een, amantoonni baay'een ejjaan
hawwa biyya lafaatiin fedhii foon isaaniitiin du'anii jiru. Seexanni siistemii isaa update godhatee jira. Amma taphni seexanni taphatu pornography waliin phone sex masturbationiidhaan dhaloota argachaa jira. Seexanni ejja isaa departmentii irraa gara head departmentiitti guddifateera. Utuu warri kun jiranii ayyaanni Waaqayyoo nuuf baay'achuu hin danda'u. Ittuuyyuu gara nu ajjeesutti deema malee. Faarfannaa boqonnaa 36 lakkoofsa 1 kaasee yeroo dubbatu cubbuun keessa garaa namaa sagad fagootti dubbataa. Waaqayyoon sodaachuun yaada namichaa keessa hin jiru. Namicha yakka isaa argee akka hin jibbinetti akka yaada isaatiitti of goyyomsuu isaati. Yeroo siree isaa irra jiru illee hattummaa isaatiif mala hin qopheeffataa jedha. Namichi faarfannaa boqonnaa 36 irra jiru kun isa Roomaa boqonnaa 1 lakkoofsa 38-32 nama sababii hafuurri Waaqayyoo isa dhiisee deemeef foon isaatti dabarfamee kenname waliin wal fakkaata. Gara waldaa Laodooqiyaatti yeroo deebinu lakkoofsa 17 irratti nugaa beekna jedhu jijjiiramuuf iddoo hin qaban. Qarshii qabu garuu ulfina Waaqayyoo hin qaban beekna jedhu garuu wallaaloodha. Ayyaana qabna se'u garuu gadadamoodha. Fariisotadha. Ejjennoo isaanii kalee isaaniitti of jijjiiruu hin yaadan. Cubbuu ayyaana Waaqayyoo namarraa hanqisu ejja qofaa miti. Fedhii fooniiti. Hawwa biyya lafaatti. Faallaa Waaqayyoo deemuudha. Kun hundinuu ayyaana Waaqayyoo nutti hir'isa. Kanaaf qalbii jijjiirrachuu qabnaa jechuudha. Mootummaa Waaqayyootiif yaada garaa keenyaa geeddarachuu qabnaa jechuudha. Of haaressuu qabna yeroo hundumaa ulfinaa garuu ulfinaatti guddachuu qabnaa jechuudha. Obboloota lamaan badan haa ilaallu. Inni mana keessa jiru firdii kenna anumatu jira jedha. Obboleessa isaa tuffata. Abbaan isaas qabeenyi isaas kansa akka ta'e hin beeku. Garuu waan beeku se'a. Lakkoofsa 18-19 yeroo ilaallu mul'ata boqonnaa 3 irratti Waaqayyo ijoolleen isaa akka of haaressaniif haala mijeessa. Waaqayyo ayyaana isaa guyyaa guyyaatti namaaf kenna. Jaalala isaa keessatti fi isatti qabamnee akka jiraannuuf hafuura qulqulluu nuuf kenna. Waaqayyo ijoolleen isaa akka yaada geeddaratan barbaada. Continuously yookaan itti fufiinsaan geeddaramuudhaaf maal gochuu qabna? Tuqaa lamaan isinitti hima. Macaafa qulqulluu dubbisuu qabna. Macaafni qulqulluun aktiiviidha. Informationii nuuf kennatu hin taane, odeeffannoo nuuf kennatu hin taane nu jijjiiruu danda'a. Transformationii fida. Yeroo dubbifnu abbaa macaafichaa waliin jaalatu nu qabata. Wangeelli guutuu nama godha. Wangeelli life manualii jireenya namaatti nu geggeessaa jechuudha. Wangeelli miiseejii Waaqayyoo namootaaf yeroo hundaaf sekondiif maayikiroosekondiif namootaaf ergedha. Wangeelli ija namaa bana. Wangeelli lubbuu namatti deebisa. Wangeelli dhugaa isaatiin nama qulqulleessa. Macaafa faarfannaa boqonnaa 19-11 irratti akkan si yakkineef waan ati jette garaa keessa kaadheeraa jedha. Macaafa faarfannaa boqonnaa 19-62 irratti akka nama boojuu guddaa argatee ani wanta ati jettutti nan gammadaa jedha. Qabxii lamaffaan nuti continuously jijjiiramuu ittiin dandeenyu yookaan of fooyyessuu ittiin dandeenyu kadhachuudha. Kadhata jechuun Waaqayyo wajjin haasa'uudha. Conversationii yookaan haasaa yookaan dubbii namaaf Waaqayyo gidduu ta'uu jechuudha. Kadhata dadhabeen jira. Afuura kootiin humna ittiin kadhadhu dhabeera. Namoonni jedha yoo jiraatanii deebiin isaa kadhatatti jabaachuudhaaf humna kadhataa argachuudhaaf kadhachuu danda'utu nurra jiraata. Humnuma kadhataa argachuudhaaf kadhachuu danda'uudhaaf Waaqayyoon kadhachuutu nurra jiraata. Waaqayyoon gaafachuutu nurra jiraata. Waaqayyoon nuti gaafannu Waaqayyoon nuti kadhannu kun deebii namaaf laata. Waaqayyoo bara baraan isin eebbisu. Yesuus Kiristoos dhiyootti hin dhufa. Qalbii keenya jijjiirannu yaada garaa keenya jijjiirannu of haaressinu ayyaanaan of haa guutnu ulfinaa gara ulfinaatti haa geeddaramnu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiyootti dhufuuf jira. Ameen. Dadhabbiin maaf dhuma barri koo utuwaatti jirtu qoodi koo si wajjinaan walii galeera isatti jettu naaf cala.
Ifa keessan jiraadha, ifa jireenyi koo.